Sababanna kee fi anasii kee Jawaari yookiin Abiyyi Ahmedin xiqqeessu yookiin arrabsu nurran jiraatu. Maaliif jennaan kun addunyaa politikaa kamirra iyyuu jira. Warri politikaa waliin jiru jecha baay'ee. Warri ni asii biyya ni jiru kanatti waliin jiru mormitoonni. Garuu deeggartoonni duukaa bu'anii warra mormitoota sana jechuun warra hooggananiitti asii olii isaanii xiqqeessu hin godhanis. So kanarraa waa hubachuu nurra jira malee dirqama immoo biyya keessa taa'ee jawaaduu qaba yookiin immoo ati biyyan jirtu anumaan illee ati iyyuu biyyan jirtu naan jechuu danda'a jechuudha. Namni tokko amma on this time mormaan tokko biyya Itoophiyaa sana keessa Abiyyi Ahmedin kan mormu jiru. Warri galan eessa jiru yeroo keenya haasofnu Jawaar maaliif biyyaa ba'e waggaa lama eessa ture yeroo haasofnu warri biyya sana keessa jiran eessa jiru maal gochaa jiru warri karaa nagaa dorgomne jiran hundumtuu hidhamee miti mana isaa keessa kan ta'aa jiru. Waan sana hubachuu nurra jira. Realitii jirudha. Yoo danda'ame mootummaallee dhiibamee warri mormanis dhiibamanii akka isaan tokko godhanii yeroo hundumaa waan kana irratti dubbata irratti hojjechuudha malee maaliif akkas godha maaliif biyyaa ba'a maal jennee asirratti walitti ittiin ta'uun gaarii miti jedha. Galatoomi Bogalee dhamaayinsi baalamaa asii mooshin jettee tanatti fakkaata waan dubbisuu dogoggoresi. Baga galatoomi yaaduma gaarii kaafteeti yaadni kee yeroo hunda naaf ta'a. Yaadota nagaaratti fuulleffatta yeroo hedduu waan ta'eef yaada kee sirriitti deeggaraa. Tapha qaafaniin carraa kenna abbaan giddiisi qophaa'aa jira hawwiinis ammallee Abiyyi Raayisii kaaftee eenyuun jenne yeroo akkatti mootummaa mormuun akkasitti paartii mormuu ta'uun dhiiga akka ta'uwisanii sirriidha waan jedhamu. Booda laallaa xabaqaatti fufa. Ayyee galatoomi tokko hundi keessanuu salaamataa jedheera. Maali beektaa amma rakkinni guddaan amma jiru amma haalaan mana kana keessa rakkinni annatti mul'atu maali yoo naan jette understandingii wayii dhabuudha. Understandingii waa hubannoo wayii waan wayii irratti dhabuudha. Dhimma dimokiraasiidhaan wal qabate waan jiru irratti maali inni dimokiraasiin akkamitti hojjetaa dimokiraasiin wal qeequu jechuun maal jechuudha dhimma jedhu irratti waa dhabuudha. Yaa eenyu general knowledge maataan no odeeffannoo yookaan hubannoo wayii dhabuudha akka wanni nu jedhetti akka motion kaasitti. Of course biyya abbaa giddii jiru keessa nugusa tokkotu biyya bulchaa nugusni sun hin keekamu nugusni sun ittiin dubbatamu nugusni sun waan ta'ellee narrabsamu isaa arrabsuun maaliif sirni isaan yookaan immoo sirni biyya Dubaayii biyya Arabaa yookaan Suudii yookaan maarree kunniin sirna mootummaati yookaan mootii moototaati. Sirna mootii moototaa keessatti dimokiraasiin hin jiru. Amma biyya Dubaayii keessa teessee yookaan immoo biyya Suudii keessa teessee mootii yoo qaarrabsitu taate ajjeefamu dhumni isaa yookaan immoo hidhamuudha. Kutaan kota. Laakiin mirchaan milla. Laakiin immoo biyya dimokiraasii yookaan immoo sirna dimokiraasii amma nuti sirna dimokiraasii filachuu qabnaa jedhamee haasa'amaa jira. Biyya akkasii san keessa garuu filannoon dura maaltu jira? Falmiitu jira. Wal falmiitu jira. Wal morkiitu jira. Wal morkii fi wal falmiin kun yaadarrattis wal arrabsu. Trump na Biden aytanaan luku. Trump fi Biden yoo argite haga dhumaa wal arrabsaniidha. Garuu dhumarratti abmaan injifate kun kan keetii waliin jedhanii dhimma Ameerikaadha. Dhimma tokko isaan godhu irratti. By the way even dhimma sharrii irratti hundi isaanii iyyuu tokkuma. Biden fi Trump dhimma waan tokko isaan godhu irratti tokko. Waan wal falmanirratti wal falmaniira. Gama kanatti yaadu kun gama yaada amma ka'aa jiru irratti. Maammeen kaasee ture bataan yaada bareedaa kaasee ture Luke. Jawaaris nama qabsoo Oromoo keessatti gumaacha ol aanaa qabu nama ammas gumaacha guddaa godhaa jiru. Wanni maaliif inni keeke abbaa giddiitu yaada wayii kaase. Kanaan dura ture maal milishaan nama gudeeduun kanaan dura ture rakkinni milishaa nama gudeeduun kanaan dura tureera. Waggaa lamaan eessa ture jedhee milishaan nama rakkisuun in ture jedhe qaala'insi jiru ammallee ima jira jedhe maal dagana biyyi akkanatti tasgabbii dhabuun ima jira jedhe. Kun garamiin oofaa mootummaa kana kuffisuu miti. Callisuun bar aga amma callifame wanni callifamee fi mee mootummaan kun at least ani baay'ee bataamno biyyin mooddoo bataamno kanaan dura le himeera
በቲዮሪ ደረጃ አናፍ አዴምሲ አብይ ናታ ከሰጡ የኢትዮጵያ የፖለቲካል ሲስተም ላይ ሲነ ኢጃርስ ሲያሳ ኢትዮጵያ ከሰጥ ፔሪፈሪ የሆኑትን ገረ ፉልድራ ፊዴ ወረ ፔሪፈሪ ጀቹን ነሞተ ሲያሳ ኢትዮጵያ ገረ በዚህ ምንድነው ተብሎ አጋር ጀደመኒ ከዲበመን ሰኒን ገረ ፉልድራ ፊዴ ወረሞ ጉባር ለኮፍሲ ሳኒ ጥቃት አኔ ጉባር አከፈደ ወያኔ አከፈደ ፌቴ ወኒ ወዳ ጅርቱ ዱቄ ከራካሴ አብይ ነው አብይ አህመድ ነው ካላ ወልቲ ጎቹ ቀብ ላኪን ሆ ሞቱማን ኩኒ አዴምስ አመ ኢረጁን አዴምስ እኑ አባን ግዲ አመኔን አዴምስ አከሚት ረኪና ሚሊሻቲን ረኪና ቃለይን ሰጅሩ ብዬ ኢትዮጵያ ከሰጅሩ ረኪና ዲመነ ገኛ ኢትዮጵያ ከሰት ጉዳታ ጅሩኒ ሞቱማን ኩን ኦፊ ኢሳ ቁፋ ጅራ አባን ግዲ አመ ዋን ካና ጀዋር ዋን ካና ካሱን ኢሳ ዱጎጎረ ጀቹ ማል ጀቹ ባናን ኢሳ ቤታ አብይ አህመድ አኩፉ ጅራ ሌላ እንግሊዘኛው እንግሊዝ ፊብራኒ ጀዋር ያደ ካና ካሱን ኢሳ አብይ አህመድ ኢማ ካና ፉዳቴ ወረ ደገለ ጅለን ወሊንሌ ወሊን ታኤ መሪአቴ biyya galche namoota biyya alaar leejiran dhimmoota siyaasaa irratti wal dhabbii qaban taa'anii waliin haasa'anii nagaa buusuuni biyya kana waan guddaa hojjetaa ማንም የአብይ አህመድን ያህል ፕሮጀክት የሚሰራ ሰው የለም ኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥም ታይቷል በሶስት ወር ውስጥ ማን ነማ ፊንፊኔ ጉቱት ይጅሩ ነምቺ ነማጃይባቲ namni fede waan fede hojjetu rakki nagaru himadam inqabde qaawwa qabda qaawwa keessani mul'isanii gaafa sitti sireessu barbaadan maaltu ትላንትና ወኒ ጉቱ አርጌ ቱረን ሙሉ የኑ ቴዲ ሪዮትረት ሙሉ ኢንተርቪው ጆአር አርጌ ጆአር ፊ ቴዲ ወንቺ ያሜን ነምቺ እጂ አርጌኔሱን of course jama non sigale jibban inni isaf kabu malif beta imbeka አብይ አህመድን የመጣል አላማ አይደለም ያለ ሄጀደን በዚህ አካሄድማ አብይ አህመድ ራሱ ይወድቃል ጀደ ሄዱ ጋዳ ማሊፍ አባንግዲ አመኔ ራበር አባንግዲ አማ አስከስ አባንግዲ በጣም ደጋፊ ነኝ ብሎ ነው ያወራ ያለው አይደለም ዱጋን ዱባቹ ራፍሚት ማሊፍ ከነ ሲካ ሰበይታ ኢመረ ረኪነ ሚሊሻ ኢመረ ረኪነ ጅሩ ቃለ ኢንሰ ጅሩ ኢትዮጵያ ከሰት ይከሙ ከባ ፕሬሸር ደግሞ ያስፈልገዋል ኢባን በርባጭ ኢባን ሀገብዱማ ማሊፍ ዲበሜስተ ጃለቴስ ጅቤስ አብይ አህመድ አከ ቡልቺንሳቲ ረኪነ ጅሩ ሂኩ ቀባ ዋን ጋሪ ሆጀቴሞ እረት ጀጀሙዳ ቀባ ጀዋር መሐመድ ከከሙን ቀባ ከከሙስ ቀባ bakkan keke sanu ni personally ang wan jade sa kesatti wan ang keke ngab ለምሳሌ የትግራይ ለማን ነው ከዲማ TPLF ፎሊን ያደ TPLF ፎሊን ካብካቡን አና ትክክለኛ አደም ስሪ ከደም ወኒ ነው አብይ አህመድ ያና TPLF ስሪት ይገልጹን ቦታ ሲረት ይገልጹን ዲማ ሲያሳ ኢትዮጵያ ከረፉል ድራትኒ ደምሲሳ ከነጎቹ ጀቹን ኤርገ ከረጎቴ ቦደ ገሩ አናፊ አነ ቆፈቱ ታናኒ ቢይ ኩፋቲቱ በዚህ በኩል ንማል ዳልደግፍም ነው ያን ይየከነ ከባብ ሲዮ ደሪሰ ዲፈም ገለቶሚ ሀዊን ገባብ ዘዋ የቱ ማሜ ዋነፍ ያባግዲ ዋንጋ ፈቾ ለንጡሙራ አባግዲ ትገኒና አባግዲ ዋደኖ ፍርካ ቀዋንተ ተሪ ደቂቃ ደብረቹ ሰዓቲ ፈቹ ደንዳ ከናቢ ሀዊ ገባብ ሲቲ ዋነ ጀንዳ ከኛ ወልቀብሲዙ hiriiramoon misirratti ba'amaa jira sumaanii tokkoffaa arrabsoon dhiigaan cuubanii miti tariiti sila akkaataan qabsoo keetii kun waraana bilisummaa Oromoo waan bakka bu'uuratti hin fakkaatu piroofaayilii akkas goote garuu fedhii keetii yaaduma hin jenne malee dirqama kana gochuu qabda jechuu barbaade miti garuu akkaataan adeemsaa hin deeggaraa jedhetanii hawwi miyuutii irraa baafadhu waan dubbatti dubbadhume gabaabsiiti. Okay. Nandu pada rakon injiru la de ela lugarra walif inkani barcumarra walif kau atif harsi buli ani mod uga bakka ugan jirtun dabadda harsi buli
Paartii. No, dhaggeeffadhu ka. No, ani mee dhuguu dhala woo garra gaa dhugaa. Gara mootummaa kana aangoo Inni ariifatii kadhaafadhu. No, dhaggeeffadhu obboleessatti yaa dhaggeeffadhu. Laal amma ganda tokkotti galee jira. Dhugaan nu dubbisu kan namni mootummaa kana deeggaraa jiru ganda tokkotti galee jira. Hunduu gandi kutaa. Ganda kam? Maariifattati. Ganda kam? Inni ariifatii kaa tokko maansin kabajaa bara dhugaa rabbi. Ati bar rakkoon kee Maal dhaggeeffanne maal jarjartaa? Wanna fakkeessin hin fakkaasinatti jechuun waan hin fakkaatu. Eechi dhaggeeffadhu kaa. Ganda kabettee tabiti ayyana dhaggeeffadhu. Galatoomi labeeti. Laali. Muhitii godhi dirqami muhitii godhutuma si diduu. Laala amma dubbiin babbareedaa jira. Amma gagamtaleera. Maaliif akkasin deeggartanillee booddee erga wal calalee ka'ee booruun erga calalee ka'ee tiyyi adda ba'an girdaannii fi qamaddiin. Amma Oromoon yeroo mootummaa kanarraa dubbataa jiru waan ganda jimmatti dhalateef yookaan waan jimma ta'eef miti. Gocha isaati. Gochi isaa immoo gocha mootummoota dhufanii Minilikirraa kaasee Dargiirraa kaasee Mangeerraa kaasee dhiisi ballasaa dhiisi. Mootummoota dhufaa darbaa keessaa kan eenyuun itti moggaafne kan eenyuun itti qixxeessine ilmaan Oromoo irratti raawwatee ilmaan Oromoo irratti raawwachuurrayyuu darbee sababii mootummaa kanaatti qaaneffannee jirra Oromoo afaan Oromoo dubbachuuf. Because Imbena abiyyi gaafa by the way gaafa intini fudhatu ani haadha kootiin hamaara jedhee arraba isaa dubbate abbaan immoo nan guddisee intelligent asadda kunni jedhee Imbena sababii eenyutti Oromummaa opinion kalees walaali karakkoon maana kantaati maana godina gaafattuyi. No jechuun amma fakkeenyaa fi dirqamaan siyaasa kana fudhu dirqamaan siyaasa kana dhiisi waan jedhu siyaasaan akkas gooneerraa jedhan sana utuu dhiifte gaariin ta'u amma adeemsi kee kuni waraanuma adda bilisummaa Oromootiin fudhatamu adeemsi kee kun wama sirriin tokko maal adda bilisummaa Oromoo si bira si geessan adda bilisummaa Oromoodha jedhee raadiyoo boodessatti deeggartuudha malee waraana bilisummaa Oromoo miti biyya Arabaa keessa taa'een ani shaqaalaadha boodessatti maalaa softaati maalaa saartaati. Adeemsa kee amma biyya Oromoo miti yoo jette eenyuun sirraa fudhatume. Abiyyi Oromoo miti eenyuun sirraa fudhatu. Arraba isaa hin jenne yeroo intini fudhatu hin jenne maala saartaati interviu ta'e yeroo maal maqaan isaa hawwi tasgabbaa maana qabdu dubbaddu mirgi koon eegamu dubartii miti mirgi koon eegamu sammuu jibbiinsaa guutamee amansiisuu barbaachuu danda'a. Jibbiinsaa isaa sinitti maal jira kaa? Afaan Amaaraa kun callisimee dubbattee kaateetti. Laali diktaatorummaa akkasii dhiisaa. Dirreen kun dirree dimookiraasiiti. Atis akka barbaadetti gurguradhu anis akka barbaadetti gurguradha. Garuu dhugaa dubbachuurraan deebi'ina. Isin gaafata seenaan ilmaan Oromoo. Laali maali tokkuma maal taateeti garuu nama barateedha miti? Nama barate yoo ta'e akkamitti dubbate soba gootee irraa sobduu irra darbanii natti ulfaate. Kamiin soba dubbadhe fidi gamu kamiin soba dubbadhe. Oromoo miti gaafa jettu saalfattu. Arraba isaa dubbate gaafa intini fudhate gaafa bannaate Amaaraanoo baabbaate dammoo Oromoonoo jedhee dubbate hin dubbanne jechaa taati interview isaa si fidu. Fidi. Maala saartan. Fidi. Hayyee. Laala Oromoo jara keenya eeshi. Nam fida waan jette sana fidi Oromoo shawaa taatisa. Wallaahi sobdee elaa dhaggeeffatu akkuma ani baay'een si kabajan ture baay'ee dhugaa rabbi akka booddeessatti si yeroo ati sobdu gaafa intini fudhate sana yeroo sana interviu ta'e arraba isaa dubbate yoo hin dubbanne jette ofitti qaaneffadhaa jara keenya arraba isaa dubbate. Akkasin jenne tokkoffaa dhaga'i. Ilma Ahmad miti jedhaa jirta nama interview ta'e sana bar nan guddise jedhaa rabbaan jedheetti bar maal akkamitti xiqqoo siibii asitti dhagaamu. Isa immoo anas miti kan jedheen ilaana jala gadi buutanii namni 600 abbaan yeroo inni akka ilmoo kootiitti guddise ilmoo koo irraa adda baasee guddifne yeroo inni jedhu sagalee isaa jira sagalee abbaa jira gadi bu'ii dhaggeeffadhu buusee jennaan naannoo nama 30 wayiitti dhaggeeffate. Rakkoo waa wachuu dhabuu akka amma gara dhimma koo ani ilaala dhaga'i gara dhimma koo waa sii galchaa deema rakkoo waa hubannoo dhabuu keeti dhaga'i. Gaazexeessaan gaafate sun interviewun godhame garaagarummaan isin inni muummicha ministeeraa ijoollee keessan keessaa ta'e ilaalchi isin isa sanaaf qabdanuuf ijoollee kaanii qabdanu
gargariidha. Siigalee hubannoo dhabuu keetii xiqqoo si kanatti si geesse malee isa sana muummicha ministeeraa ta'eef ijoollota keessa warra kaanii ilaalcha garaagaraa qabdu moo ilaalcha tokko qabdu jennaan warruma kaaniin wal qixa qaba ilaalcha addatti hin qabudha. Siigalee rakkoo waa hubannoo dhabuu fi bakka mormii qofa dhaabbachuuf akkanatti fudhatte malee interviyuu sana guutuu hin ilaalle bakka jibbitu qofa fudhatte waan ta'eef. Abbaan isaa jenne jechaa jirtaati. Qoy abiyyiin tokkoffaa abiyyiin abbaan koo amaaraa haati koo maannoo haati koo amaara abbaan koo oromoodhaa hin jenne jechaa jirta tokko. Ammas immoo deebitee aliin na dhaggeeffadhu aliini obbo aliin akka mucaa kootiitti hin guddise mucaa ijoollee korraa adda baasee hin guddifne jechaa jirta. Laala oromoo dhaggeeffadhaa namni 700 jala jirtan. Injechaa tokko. Abada limiti abiyyi koy. Ela. Idimee lammaa magarsaa jedhaan xumureen jira. Idimee lammaa magarsaa jedhaan hundumti keessaniyyuu. Sii gala jedhee yaada deebiin kun sii deebi'eera. Idimee lammaa magarsaa maalii fi waan hundaayyuu waan